Ofiisaatiin dhokatee of ajjeesee Waaqayyo kana sanaaf baraaru nagaan Waaqayyootiif haa baay'atu. Hordoftoota Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Nagaa keessan akka baay'atu abdii fi amantiin qaba Waaqayyo bira. Mucaan sooshaal miidiyaa irraa hin argee mucaan asirratti suuraa isaa argaa jirtan kuni dhukkubsateetu mana yaalaa seenee haa ta'u malee fayyee dhuma maatii isaa wajjin hin jiranu. Dhokatee mooruma hospitaalaa keessatti ofiisaatiin of ajjeesee jedhamee sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Dhaloonni ammaa kuni ofiin of ajjeesuu faashinii godhatee jira. Ani maaliif akka ta'e hin beeku. Waaqayyo hafuura kana biyya keenyarraa yaa ifatu. Namoota hundumarraa yaa ifatu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Sooshaal miidiyaa kanarra gaafa zoor jettanii waan nama gaddisiisu waan nama jibbisiisu malee homaa hin argitanii. Dhaloonni dhugaa waaqaa baay'ima ofitti faradaa jira jechuudha. Rakkinni hin jiru miti rakkinni dhugaa dubbachuuf hin jira. Manatu namaa dhoksa malee rakkinni hin jira. Haa ta'u malee lubbuu ofiitti faraduun immoo rakkina saniif furmaata ta'aa miti jechuudha. Dhugaama samoonuma kanaayyuu namoota meeqa lubbuudhaan ofiin of ajjeesan namoota meeqa dhabne jechuudha. Lakkaa'amee hin dhumatu dhiiraa dargaggoota shamarranii sababa garaagaraatiin of ajjeesaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kana odoo akka amantaatti musliima osoo hin jedhin kiristaana osoo hin jedhin pheenxee osoo hin jedhin waan kana irratti hojjetanii dhaloonni hafuura hamaa kanaan kan bobba'ee jiru dhaloota lafarraa fixaa jiru kanatti odoo hojjetanii gara waaqayyootti deebi'anii baay'uma gaariidha jechuudha. Mucaan asirratti argitan kun daa'imadha. Ganaa kan biyyaaf ta'u kan maatii isaaf ta'u kan maatiin isaa waan baay'ee irraa eeggatu barataa kutaa 11 jedhamee haasa'aa jirama. Dhugaa dubbachuuf eeguma obboleettii keenya booniin ofiin of ajjeeftee duuteeti. Namni du'a kana faashinii godhatee jira. Bakka callisaniituma biyyi lafaa nagahee anisuma duukan jira waan akkasii kan jedhan kana haasa'u jechuudha. Kuni baay'ee garuu ani hin beeku akkamitti isaan akka fudhatan du'a koo du'anii hin galanii tokkicha du'an taananii bakka wanti deebi'anii argan tokkollee hin jiru jechuudha. Tokko du'an taanan du'an bakka biyyee mootii nama lafaa hin hiranii bishaanii mootii nama hin qicanii ofiinuu duutii maa fuutii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Namni keenya koo ani maaliif akka ta'e hin beeku akkamitti akka yaadu hin beeku. Namni koo gaafa dhalatu gaafa biyya lafaa kanatti dhufu kan du'e jechuudha. Isinii galee garuu immoo namni ofiisaatiin ofitti faradee lubbuu isaa baasaa jira. Rakkinni hin jiruu miti. Addunyaa kanarra rakkinni baay'eetu jira. Garuu rakkina obsuun rakkina sana keessa darbuudhaaf waaqayyoon kadhachuun fira hiriyyaa qabanitti rakkina sana himachuun namatti gaafa koo rakkina himatte rakkina kee namni sun yoo danda'e si furuu danda'a yoo danda'e immoo yaada biraa sii qooduu danda'a jechuudha. Mucaa qaxaleen kun akkasitti lubbuusaa dhabee jira. Ofiin of fannisee dhokatee of fannisee jedhaa jira. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa jira jechuudha. Anaanni kan na dhibe waa tokko jira. Ijoolleen shamarraniis ta'ee inni dhiiraas ta'ee eegame namaafis taatanii kan duutanii ani maaliif akka ta'e na dhiba dhugaa dubbachuuf. Namni koo gaafa ati duutee si wajjin kan du'u tokkollee hin jiru. Dhugaa gaafuma ati duute sana bariisaa guyyaa 2-3 ture si dagata jechuudha. Osoo namni akka si dagatu beektee lubbuu keetti faraddu. Dhugaa dubbachuuf mucayyoon akkasii amma sooshaal miidiyaadhuma kanarratti karaa tiiktokiitiin ani baqqaa nagahee jettee viidiyoo waraabda jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii wanni fe'e illimmi jedhee yaabadu jechuudha. Wanni fe'e illimmi jedhee yaabadu lubbuu keessanitti faradinaa jechuudha. Lubbuu keessanitti faradinaa. Lubbuu isa waaqayyo sana uumetu guyyaa isaa eegee fudhata malee nuti ofii keenya ofitti faraduun ofii keenya of ajjeesuun du'a lama du'udha jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni ofiisaatiin of ajjeese mootummaa waaqayyoo hin dhaalu jechuudha. Kun immoo gubaa lama gubachuudha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen abdii kutattanii du'a ofitti faradaa jirtanii isinii wayyoo du'a ofitti hin faradinaa. Biyyi lafaa rakkoo hin jiru miti. Biyya lafaa keessa rakkootu jira. Garuu rakkina sana mo'uudhaaf gara waaqayyootti siqaa. Abdii keessan hin kutatinaa. Abdiin isa jiraatadha. Waaqayyootti gaafa siqxanii isa abdii kutattaniyyuu waaqayyo isa abdii namaa haaressuudha. Dhaloonni ani maaliif akka inni yaadaa jiru hin beeku. Maaliif akkamitti akka jiraachaa jiru hin beeku. Maaliif akka lubbuu isaatti faradaa jirullee ani hin beeku jechuudha. Eeguma obboleettiin keenya booniin duutee ammarree irra deebi'een isiniin jedha. Dhaloota baay'ee dhabne bakka. Ani ofiin of ajjeese jedhamu malee miidiyaa kanarra gaafa baatan ofiin of ajjeeftee akkasi bakka. Inni kun immoo akkas ta'ee jaalallee isaan akkas gootee of ajjeese
Kaan immoo abbaan manaa ishee akkas godheetu ajjeese waan akkanaa kana malee homaa hin agartan jechuudha. Kun koo dhugaa dubbachuu fi baay'ee dhaloonni garamitti akka deemaa jiru nama wallaalchisee jechuudha. Namni ati duutuuf suni guyyaa 3 booda guyyaa 2 booda akkas dagatu yoo beekte of hin ajjeeftu. Eenyudhaaf lafa bal'ifta. Kanaaf dhaloonni amma kanaan boodatti abdii kutachaa jirtanii abdii keessan waaqayyo sinaa haaressu. Isin namoota jajjaboodha. Isin namoota ciccimoodha. Namoota biraa yoo dhabdanii waaqayyoon akkasin bira jiru beekaa. Waaqayyoon akkasin cinaa jiru beekaa jechuudha. Waaqayyo bara haaras ni fida. Bara moofas ni fida. Waan hundumaa gochuu danda'a. Arrasitti dukkanaa'ee jira ta'a borummoo siif ifuu danda'a. Arra rakkattee jirta ta'a borummoo wanta haaraan si jiraachuu danda'a. Malee akka rakkatitti namni nafu. Akka bu'anitti si nafanii akka immoo kolfanitti si nafani. Kuni beekamaadha. Waanuma biyya lafaa kanatu waan akkasiiti jechuudha. Biyya lafaa akkasuma rakkinni siin jira. Immoo gammachuun siin jira. Akka gammadanittis immoo nafanii akka rakkatanittis immoo hin nafanii jechuudha. Kanaaf waaqayyo isiniif haa dhiisu warra lubbuu keessanitti faradaa jirtanii. Mucaan kun dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise. Mucaa qaxalee akkanaa kana dhabuu keenya fi baay'ee gadda guddaa jechuudha. Nama boruuf ta'a, biyya isaatiif ta'a, maatii isaatiif ta'a, baratee eessa gaafa jedhanii du'e kan jedhan bichaa argitu jechuudha. Keessattuu immoo jechuudha ijoolleen barataa jiran. Samoonuma kana waan torbee 2 waan torbee 3 hin jiru hin taane jechuudha. Yuunivarsiitii Amboo keessatti uffannise jedhamee suuraan isaa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture jechuudha. Dhugaa innillee baay'ee nama gaddisiise jechuudha. Maatiin isaa, haati isaa, abbaan isaa, harmeen isaa jechuudha. Mucaan koo baratee sanaa gaa jedhanii yookaan nyaatanii odoo garaan qabaatin osoo uffatanii dhagna isaaniitii hin qabaatin ilmoo isaaniitiif barsiisaa jiru. Garuu immoo gaafa du'e jedhanii itti himan akkamitti haa gaddan. Keessa isaanii gaddiin ba'a. Mee warri haadhas qabdan abbaas qabdan waan qabdan sanan maatii keessan hin gaddisiisina. Odoo isin jirtanuu isin haa argan. Gammachuu keessan haa argan. Maaliif du'a isin ofitti faraddu? Dhugaa gaafa harmee keessan agartan mee isuma du'a ofitti faradda sana dhugaa dubbachuu hamma fe'ee yoo rakkattanii mee harmee keessanii osoo hin dabarsin yeroo haati keessan rakkachaa jirtu yeroo haati keessan duuba deemtee bo'aa jirtu yoo lubbuu keessan dabarsanii akkamitti isinitti dhaga'ama. Mee waan kana yaadadhaa warra ofii keessanitti faradaa jirtan ofii keessanitti faradinaa. Biyyi lafaa tun rakkoodha. Dhuguma dubbachuu biyyi lafaa kun rakkoodha. Rakkinni bakkuma hunda jira jechuudha. Rakkinni hin dhabama miti. Garuu rakkina sana keessa darbuu fi namni cimuu isa barbaachisa jechuudha. Gara amantaa ofiitti cimuu ofii isaatiin of ta'ee jiraachuu wanta biyya lafaa kana gaafa ilaalle wanni biyya lafaa kun hin guutu jechuudha. Asuma jammar addunyaan tun 9 malee 10 miti namaaf hin guuttu. Inni gara naan yoo guutte inni gara naan qaawwa jechuudha. Kanaafuu dhaloonni kun dhugaa ofitti faraduun isaanii anaan baay'ee akka nama tokkootti baay'ee na gaddisiise jechuudha. Dhaloonni boruu maatii isaatiif ta'a, biyya isaatiif ta'an lubbuu isaanii ofitti faradaa jiru. Waaqayyoon jajjabina maatii isaatiif haa kennu. Dhugaa akka amantaa keessatti waaqayyoon kadhadhaa eebbifamaa yaadni qabu guyyaa kana kanumaadha.